Video kana keessatti wantoota lama isinitti agarsiisa. Akkuma kanaan dura isin barsiisaa ture akkaataa ittiin Bitget wallet Lite ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisee ture karaa bootii Telegramaatiin jechuudha. So Bitget wallet akkaataa ittiin banatanii fi akkanumallee doolaara 10 irraa kaasee akkuma dandeettii keessaniitiin akkaataa ittiin carraa giveaway isaanii irratti hirmaachuu dandeessan isiniif ibsee ture jechuudha. Bitget wallet akkuma asirratti argartan akkaataa ittiin banachuu dandeessan karaa bootii Telegramaatiin jechuudha. Akkuma Telegram wallet fi Tonkeeper wallet akkaataa ittiin banatan isinitti agarsiisee jira. Ergasii immoo badhaasa irratti akkaataa ittiin hirmaachuu dandeessan wanta isin gochuu qabdan tokko tokko isinitti agarsiisee jira. Egaa badhaasni sunillee namoota jedhan saniif addaan hiramuu irratti argama. So badhaasa kana argachuudhaaf immoo karaa ittiin baafattanii isinitti agarsiisa viidiyoo kana keessatti. Egaa namoota miliyoona tokko kan sadarkaa jalqabaa keessatti galmooftanii miliyoona takkaasaniif egaa give away yookaan kennaa addaa qopheessanii jiranii. Kennaan addaa sun doolaara 10 irraa kaasee hanga dandeettii namoonni ittiin hojjetataniitiin kan ittiin addaan hiramaa jiranidha jechuudha. Addaan hirataa jiranii isinillee salphamatti Bitget wallet keessan irra seentanii akkamitti baafachuu dandeessan, akkamitti badhaasa kanallee argachuu dandeenya, akkamitti fudhachuu dandeenya kan jedhudha kan ilaallu jechuudha. Egaa kanaan dura akkaataa ittiin irra hirmaattan isiniif ibsee ture. Har'a immoo badhaasa kana gara wallet keessanitti akkaataa ittiin argachuu dandeessan ni ilaalla. Information lammaffaa immoo major kan ilaallateedha. Major egaa yeroo dheeraadhaaf hojjechaa turtanii karaa bootii Telegramaatiin kan hojjetamudha. Erneet Otaabiidhaan jechuudha. Major immoo wantoota haarawaa tokko tokko qabatee dhufee jira. Guyyaalee itti ta'u itti eebbifamu qarshii itti kafalullee adda baasee jira. Akkanumallee wantoonni lafaltiin isaa maal irratti hundaa'e, wanti inni irratti hundaa'u maalidha kan jedhu wantoota sadii isiniif ibsa. Xumura irratti immoo dhaggeeffattoota koo hanga ammaatti warroonni major hojjechaa turtan cimtanii akka hojjettanii isiniif ibsuu barbaada. Sababni isaas akkuma asirratti argartan major takkattiin free market irratti yookaan immoo gabayaa dursaa irratti kan jedhamu jechuudha. Gabayaa dursaa irratti kan ittiin gurguramaa jirtu doolaara takka tuqaa duwwaa 6 hanga doolaara 1 fi saantima 30 naannoo sanitti gurguramaa jira. So major coinii keessan guddifachuudhaan qarshii gaarii irraa argachuu dandeessan waan ta'eef information kanneen lamaan kan isiniin dhaqqabu ta'a. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaa harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soof Maraatti bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabu jecha video kanaan information lama isiniin dhaqqaba. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channelin kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan reeyyii keessan dhaqqaba. Am gara barnootichaatti. Egaa dhaggeeffattoota koo duraan dursee kan isiniif qabadhee dhufe Bitget wallet irratti namoota miliyoona tokko jalqabaa keessatti yookaan hammatamtan ta'e nama miliyoona tokko qofaadha kan badhaasu. Viidiyoo yeroo isiniif hojjedhuti nama 500 qofaadha jechuudha kan irratti hirmaate. Viidiyoo erga isiniif gallakkisee booda garuu yeroo muraasaan boodatti nama miliyoona tokko guutanii turan. Nama miliyoona kana keessatti yoo hammatamtan badhaasa addaa kanatti fayyadamuu dandeessanii badhaasa kana akkaataa ittiin baafattan ni ilaalla. Egaa amma bakki itti argamnu wallet Bitget karaa bootii Telegramaatiin kan banattanidha. Kanaan dura akkaataa ittiin banachuu dandeessanii fi egaa carraa kanarratti illee akkaataa ittiin hirmaachuu dandeessan, doolaara kanallee akkaataa ittiin argachuu dandeessan kanaan dura viidiyoon isiniif hojjedhee jira. Amma already namoonni carraa kanarratti hirmaatan qarshii isaanii addaan hiratu irratti argamu. So isaanis kaffaluu irratti argamu. So isinis baafachuudhaaf wantoota gochuu qabdantu jira. So akkuma asirratti argartan Bitget wallet Lite kanarratti egaa duwwaadha wanti argamu jiru karaa bootii Telegramaatiin kan banamudha. Inni kun kanaan dura akkuma baay'een keessan beektan karaa websaayitii fi karaa aappiitiin akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Kun karaa bootii Telegramaatiin kan banamudha. Warroonni hin banatin hanga ammaatti Bitget wallet Lite warroonni hin banatin karaa bootii Telegramaatiin jechuudha. Viidiyoo description jala isiniif kaa'ee jira. Isa ilaaluudhaan irra fayyadamaa. Egaa badhaasa kana fudhachuudhaaf akkuma asirratti argartan badhaasni an argadhe tokko hin jiru. Wanni an invest irratti godhellee hin jiru. Doolaara duwwaatu natti argisiisaa jira. Badhaasa kana irra argachuudhaaf immoo wanti an gochuu qabu wantoota lamaadha. Tokkoffaa what is this ka jedhu kana keessa seentan jalqaba irratti badhaasa kana irratti hirmaachuudhaaf maal akka argattanillee ilaaluudhaaf nama miliyoona tokko keessatti yoo hirmaatamtanidha. Nama miliyoona tokko san keessatti warroonni hammatamtan akkuma badhaasa kana isaan baasaniin kan viidiyoo isiniif hojjedhe warroonni achi keessatti hammatamtan salphumatti what is this ka jedhu kana keessa seentanii badhaasa kana argachuudhaaf wantoota guutuu qabdan as keessa kaa'anii jiran waan ta'eef. So keessa yeroo seentan dhaggeeffattoota koo sadarkaan irratti argamu silver jedhanii jiranii isin goldii illee ta'uu danda'a diamond illee ta'uu danda'a sadarkaa akkaataa hojii keessaniitiin. Kan jalqaba akkuma asirratti argattan wantoota lama irratti kan isaan kana dura kaffaltii kana yookaan immoo kennaa kana irratti kan hirmaachuu dandeenyu tokkoffaa invite friend gochuudhaan isin jedhee jira. Lammaffaa immoo depositidha jechuudha. Kanaan dura namootaaf invite gootanii akkanumallee taaskiiwwan adda addaa hojjettanii akkaataa ittiin asirratti hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Kana keessaa tokko guutee jira akkuma asirratti argattan ani badhaasa kana fudhachuudhaaf tokko irratti raayitinaaf godhee jira.
isa kanarratti garuu raayit naaf hin goone. Sababni isaas deposit gochuu qaba. Doolaarri an qabu akkuma asirratti argatan doolaarri an qabu duwwaa waan ta'eef asirratti hirmaachuu hin danda'u. So asirratti invest gochuu qabdan. Doolaara 10 ol walletii kanarraa qabaachuu qabdanii jechuudha. So carraa kana irraa fayyadamuudhaaf jechuudha. Doolaara hangam isiniif kennan kan jedhu immoo calculate godhanii isantu giftii isiniif kenna waan ta'eef ni ilaala. So asirratti invite friend namoota 38 invite waan godheef raayit naaf godhee jira. Akkuma asirratti argatan duwwaa jedha 1 3 10 nama isin invite gootaniif san darbee jira waan ta'eef raayit irra naaf godhee jira. Isa lammaffaa immoo akkuma asirratti argatan doolaara duwwaa jedha doolaara tokko jedha 5 jedha 10 jedha. So asirratti 5 illee godhuu dandeessan tokko illee godhuu dandeessanii invest gochuu qabdan jechuudha. So doolaara 10 ol jedhanii jiranii asirratti hirmaachuudhaaf doolaara kana fudhachuudhaaf jechuudha. So wantoota kanneen lamaan guutuun dirqama keessan. So deposit kan jettu kanarra kilik gootanii maal gootan jechuudha dhaggeeffatan koo nama irraa fudhatan jechuudha. Yoo hin qabaatin yoo asirra doolaara 10 qabaatan irratti hirmaachuu dandeessanii salphama baafachuu dandeessanii garuu doolaara 10 asirraa qabaachuu qabda waan ta'eef maal gootan jechuudha bakka biraatii yookaan toonii bitachuu yookaan Ethereum, Solana fi kan kana fakkaatan kanneen asirraa cryptocurrency waan adda addaa qabanii nama irraa fudhachuu qabdan jechuudha. So warroonni toonii bitachuu barbaadan karaa lakkoofsa bilbilaa fi akkanumallee yuuzarii Telegram ittiin haasofsiiftanii linkii isaa description jala isiniif kaa'ee jira karaa saniin bitachuu dandeessan. Salphumatti ani immoo waaletii kan koo kan Telegram irraa gara na dabarfadhaa jechuudha. Dabarfachuudhaaf immoo toon ka jedhu kanarratti deposit ka jettu irratti kilik erga gootanii booda yookaan immoo waaletii irra seentanii salphumatti jechuudha. Ergasii immoo maal filattanii asirratti toonii filattan. Isin doolaara ta'uu danda'a kan barbaadan ta'uu danda'a. An toonii qaba waan ta'eef toonii san gara na dabarfachuudhaaf deema. So adreesii isaa barbaadaa jechuudha. Adreesii maali? Adreesii toonii kana fudhachuu qaba. So received namarraa fudhachuudhaaf deemaa jira yookaan immoo waaletii kan koo irraa erguudhaaf deemaa jira waan ta'eef so received kan jedhu kanarratti kilik godha. Ergasii immoo maal godha jechuudha adreesii isaa copy godhadha jechuudha. Akkuma asirratti argatan QR koodii qaba yookaan immoo isa kana osoo hin dogongoriin asirratti copy gootan. Copy kan jettu kanarratti copy gootanii ergasii immoo gara waaletii kan koo kan Telegramaatti ni deema. Telegram irraa akkuma asirratti argatan waaletii kan koo kan Telegram irraa doolaara 14 qaba. Kana jechuun akkuma asirratti argatan tooniidha kan erguu barbaadu toon coinidha. Isin doolaara ta'uu danda'a. Isin so tooniidha waan ta'eef toon coinidha. So toon coinii hanga barbaadamu kana inni ergaa jechuudha. So asirra seenee toonii kanarra erga seenee booda egaa waaletii kan koo Telegram waaletii irraa gara Bitget waletitti amma doolaara hamma jedhamee san deposit gochuudhaaf deema. Sababni isaas achirratti deposit gochuu qaba dirqama naan jedhanii jiran waan ta'eef badhaasa kanarratti hirmaachuudhaaf dirqama deposit gochuun dirqama kan kooti. Akkuma asirratti argatan kan isiniif erguudhaaf bara adreesiin duratti an copy godhee kan toon coiniti waan ta'eef toon coin irraa almost toonii doolaara 9.88 dha kan qabu. So amma maal godha jechuudha erguudhaaf deema waan ta'eef jechuudha toon coinii kana erguudhaaf deema yookaan immoo dhaggeeffatan koo doolaara 9.87 dha kan ta'u jechuudha. Toonii meeqadha? Toonii tokko duqaa 8 dha jechuudha kan erguudhaaf deemu. So send ka jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo waaletii biraati waan ta'eef external wallet ka jedhu kana filadha jechuudha. So yeroo ergitanis haala kanaan waan ta'eef external wallet kan jedhu kana ni filadha. Ergasii immoo copy godhee ture jechuudha. Adreesii isaa copy godhee ture garuu of eeggannoo isin gochuu qabdan adreesii yeroo copy gootan qubeen tokko keessa dogongoramuu qabu. Ergasii immoo continue ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtan. Ergasii immoo dhaggeeffatan koo asirratti hanga erguu barbaadan toonii hanga erguu barbaadanii ni barreessitanii doolaara gara doolaaraatti jechuudha. Doolaaraadhaan yookaan immoo tooniidhaan asirratti tuqxanii USDT gochuu dandeessan toonii gochuu dandeessan rakkoo tokko hin qabu jechuudha. So doolaara yoo ta'e doolaara 9.8 ture so isa erguu qaba jechuudha. So dhaggeeffatan koo 9.5 erguudhaaf deema jechuudha. Akkuma asirratti argartan 9.8 yeroo hin jedhu garuu ifa 5 naan jira. Sababni isaas transaction fee toonii muraasa ta'e narraa muraa waan ta'eef jechuudha. 9.5 ni gaha. So ergasii immoo toonii meeqa ta'a? Toonii 1.7 dha jechuudha. So continue kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara waaletii isa kaaniitti ni ergina jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan transaction fee doolaara duwwaa tuqaa 2.7 yookaan immoo toonii duwwaa tuqaa 5 dha kan narraa muruudhaaf deemu. Ergasii immoo confirm in the send kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara waaletii Bitgetitti invest yookaan immoo deposit gochuudhaaf deema jechuudha. Achirratti galchuudhaaf dannaan jedhee jira. So Telegram waaletii kan koorra doolaara 9.5 ergee jira. Ergasii immoo dan jedha. Amma immoo dhaggeeffatan koo gara Bitget waletitti deemnee xiqqoo isii erga eegnee booda yeroo inni nuuf dhufetti jechuudha. Xiqqoo isii qilleensarra ni tura waan ta'eef yeroo inni nuuf dhufetti akkaataa ittiin badhaasa kana baafachuu dandeenyu ni ilaalla. Egaa dhaggeeffatan koo akkuma asirratti argartan doolaara 10 asirratti deposit godhee jira. Doolaara 10 tuqaa duwwaa 13 dha kan qabu jechuudha. History keessa yeroo seentan immoo asirratti doolaara 9.5 jechuudha yookaan immoo toonii tokko tuqaa 7 toonii kana ergee ture. Karaa biraatti immoo toonii duwwaa tuqaa tokkodha walii galatti jechuudha. Doolaara 10 guutee jira. Kana history keessatti ilaaluu dandeessan jechuudha. History Bitget wallet keessatti. So asirratti kan argamu akkuma asirratti argartan doolaara 10 dha jechuudha. Al tokko tokko gabbu'aa ol baay'ee jechuudha. Sadarkaa cryptocurrency baay'ee keessan ni beektan waan ta'eef jechuudha.
jechuudha. So doolaara hangana asirraa ni qaba jechuudha. So amma immoo what is this ka jedhu kana keessa seenne egaa doolaara hangana illee asirratti galchinee jirra waan ta'eef amma akkuma asirratti argartan inni kun inviting duratti right irra naaf godhee jira. Amma immoo deposit setting kiyyelle irratti right naaf godhee jira. So level kan koo akkuma asirratti argartan level asirratti click gochuudhaan task complete na jedha. Level just want app naan jedha. So badhaasa kana fudhachuudhaaf asirra click gootan jechuudha. Asirratti click gootanii bakka badhaasa kana irratti jechuudha. Egaa badhaasa gold ka jedhutti gara sadarkaa golditti darbee jira. So haala kanaan jechuudha. So gara walletii kan kootti deebi'ee immoo egaa dhaggeeffattoota kan koo turtii yeroo muraasaa booda Bitget walletiin gara doolaara 40tti ol naa guddisee jira. Akkuma asirratti argartan doolaara 10 kan koodha 30 immoo itti naaf dabalee jira. Isinis haala kanaan argachuu dandeessanii. Kun garuu turtii yeroo saatii muraasaa boodaadha kan naaf ergame immediately yeroo san isiniif hin ergamu. So deposit asirratti waan godheef akkanumallee wantoota kanneen lamaan qofa waan guuteef jechuudha. Gara levelii taanutti illee qarshii gaarii irraa hojjechuu dandeessan. Egaa salphumatti dhaggeeffattoota kan koo akkaataa ittiin Bitget walletii irraa qarshii hojjettan baafachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Lammaffaa irratti immoo dhaggeeffattoota kan koo kan isiniif qabadhee dhufe Major Star irratti wantoota tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa Major Star warroonni hojjechaa turtan hanga ammaatti jechuudha. Major Star guyyaa listiitti ta'ullee beekamee jira. Akkanumallee waaletiiwwan adda addaa kan akka OKX Telegram waaletii fi kan kana fakkaatan irratti illee listii akka taa'aa jirudha kan argaa jirru. Free market adda addaa kan akka waaletii Bitget fi akkanumallee OKX irratti free market irratti illee doolaara tokko oliidhaan kan gurguramaa jiru tookiniin Major takka jechuudha. Yeroo ammaatti garuu wanti isin beekuu qabdan kan hojjannee harkaa qabnu coinidha malee tookiniin hin taane. Tookinii yeroo ta'u guyyaa inni listi ta'edha jechuudha. Tookinitti kan nuuf jijjiiramu yookaan immoo tookinii kan nuuf ta'u listi ta'ee ergasii immoo wanta nu hojjenne coinii nu hojjenne san calculate godhanii gara tookinitti nuuf jijjiiranii gara walletii keessanitti yeroo ganuu lakkisan yeroo sanidha kan tookin jedhamu jechuudha. Coiniin garuu kan amma hojjennudha. Coinii miliyoona takka yoo qabaatan tookinii 500 yookaan immoo 10,000 ta'uu danda'a. Sababni isaas akkaataa calculate isaaniitii fi dhageettii isaanii irratti hundaa'eeti kan calculate ta'u. Egaa kanaafiyyuu Major warroonni hojjechaa jirtan guyyaa listiitti ta'ullee beeksisee jira. November 28 irratti sa'aatii 12 irratti akka listi ta'uudha kan asirratti beeksisan jechuudha. Akkuma asirratti argatan OKX irratti akkanumallee Bitget irratti fi kan kana fakkaatan irratti launch ta'uu irratti argama. Yeroo dhiyoo keessatti immoo kan akka Telegram walletii, Tonkeeperii akkanumallee Binance fi kan kana fakkaatan irratti listi ta'a jedhamee eeggamaa jira. So November 28 irratti listing deetiin isaa ni ta'a jedhamee eeggamaa jira yeroo dheeressuu baatan jechuudha. Wantoota irraa of eeggachuu qabdan Major warroonni hojjechaa jirtan wanta tokko isin dhaqqaba tokko maalidha namoota baay'ee baan gochuu irratti argamu. Akkuma asirratti argartan baay'een keessan asirratti argaa jirtanii yoo ar band jedha. Egaa akkaataa ittiin namoota akkamii baan gochuu irratti argamu kan jedhu immoo asirraa ilaaluu dandeessan. Namoota bilbila tokko irratti akkaawuntii garaagaraa banachuudhaan akkaawuntii 2-3 banachuudhaan appilikeeshina tokko irratti jechuudha namoota hojjechaa jirtaniif isaan multi account waan jedhamuuf salphamatti baan taatanii yookaan immoo Major irratti wanta hanga ammaatti hojjettan hundayyuu ni dhabdanii kana dhabuu keessan irratti bilbila tokko irratti yoo xiqqaate account tokko yoo qabaattan yookaan 2-3 qabaachuu dandeessanii garuu account tokko qofaan hojjechuun murteessaadha. Garuu laptopii keessan irratti akkanumallee bilbila biraa yoo qabaattan bilbiloota adda addaa irratti account garaagaraa banachuudhaan hojjechuu ni dandeessanii jechuudha. Of eeggannoo gochuu qabdanidha. Lammaffaa irratti immoo dhaggeeffattoota kan kaffaltiin Major maal irratti kan hundaa'e kan jedhu isin dhaqqaba. Tokkoffaa achievementidha. Akkuma asirratti argaa kan durallee viidiyoo isiniif hojjedhee jira. Achievementiiwwan adda addaatu jira. Kan daily taskiitu jira. Akkanumallee kaffaltii toonii adda addaa istaarii adda addaa kaffaluudhaan kan hojjetamantu jira jechuudha. Achievementiin kunniin tokkoffaan achievementiidha wanti ilaalamu. Lammaffaan immoo dhaggeeffattoota kan ilaalamu invest akkaataa ittiin gootan jechuudha. Hangam invest gootan yookaan immoo kaffaltii adda addaa kaffaluudhaan toonii tokko kan kaffalee jira. Kan toonii tuqaa tokko kaffalee jira. Akkanumallee akkuma dandeettii keessaniitiin invest kan irratti gootan isatu ilaalama jechuudha. Invest irratti gootan warroonni istaarii 250 kumallee 10,000 illee warroonni kaffalan jiranii maaliif qarshii gaarii irraa argachuudhaaf jechuudha. So wantoota kaffaltii gaarii akka argatan godhan keessaa isa kanadha. Kaffaltii istaarii fi akkanumallee toonii kaffaluu warroonni barbaadanii fi toonii fi istaarii warroonni dhabdan karaa chaanala kan koo kan telegiraamaatiin @moeoro40 kan jedhu irratti na dubbisuudhaan akkanumallee lakkoofsa bilbilaa asirratti argamu kanaan na dubbisuudhaan bitachuu dandeessan jechuudha. So wanti lammaffaa irratti ilaalamu isa kanadha. Sadaffaa fi gaariidha inni ilaalamu maalidha? Invite friendidha. Namoota hangamiitiif invite gootan kan jedhu calculate projektiiwwan airdrop baay'een isaanii wantoota hammatanii yookaan kaffaltiin isaanii kan irratti hundaa'u namoota hangamiif invite gootan yookaan immoo namoota hangamiif bootii linkii kana ergitan kan jedhudha jechuudha. Namoota hangamiif share gootan kan jedhu isatti ilaalama waan ta'eef wantoota kanneen irratti xiyyeeffannoodhaan akka hojjettan abdiin qaba. Akkaataa ittiin Major ittiin hojjechuu dandeessan kanaan dura viidiyoon bal'inaan hojjedhe jira. Information gabaabaan isaa kana fakkaata.
Video irraa keessatti gabaabinummaan akkaataa ittiin Bitget wallet irratti namoonni hirmaatan badhaasa nama miliyoona takkaasan keessatti hirmaatan akkaataa ittiin doolaara keessan baafatanii gara wallet keessanitti baafachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Lammaffaa irratti immoo odeeffannoo tokko Major Starring kan wal qabate akkanumallee November 28 akka listi ta'u isiniin dhaqqabee jira. So hanga November 28 tti guyyaa 14 jira. Guyyoota kanneen keessatti hojjechuudhaan irraa fayyadamuu dandeessan. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Video kana immoo like share gochuudhaan dhaggeeffattoota keessaniin dhaqqabaadha. Yeroo biraa video biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.